Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Maatii fi hordoftoonni Dungoo Miidiyaa bakka jirtan hundumatti harka fuunee nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ameen. Umrii keenya irratti guyyaa kana sa'aatii kana dabalee karaa kanaan akka wal agarru kan nu gargaare Waaqni abbootii keenyaa Waaqayyoo maqaan isaa bara baraaf kan ulfaate haa ta'u. Har'a sagantaa idilee sanbata xiqqaa guyyaa Qidaamee kan Dungoo Miidiyaa irratti Ortodoksii fi jireenya hawaasummaa mata duree jedhu qabannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan hanga dhumaatti nu faana akka ta'u affeerraan keenya kan kabajaati. Jireenya hawaasummaa, walitti dhufeenya hawaasummaa cimaa uumuuf wantoonni bu'uura ta'an afuran kaasan. Tokko, beekamtii walii kennu. Tokko, maal walii kennuudha? Beekamtii walii kennu. Rikogniishinii walii kennu. Fakkeenya tokko kaasu Wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 21 irratti warra darbaniif hin ajjeesinaa akka jedhame dhageessanii jirtu. Kan ajjeese hunduu murtiin kennamuufii qaba. Ani garuu isiniin jedhe. Obboleessa isaa irratti kan lolu hundi obboleessa isaa hin carqaama. Kan jedhu hundi shangoo fuulduratti firdiin itti fayyadamuu qaba. Duudaa obboleessa hundi gara ibsi olii itti murtaa'uu qaba. Maal jedhu? Obboleessa buutuu carqaama. Obboleessa isaatiin danqoroo yookaan duudaa kan jedheen hundi shangoo fuulduratti itti murtaa'ee si'oolii galuu qabaa jedha. Bakka hiyyeessa waan uffatu hin qabu, hiyyeessa waan uffatu hin qabu. Kabajuufii qabdaa jechuudha. Kabajuufii qabda. Jalqaba jireenya hawaasummaa fayya qabeessa akka ta'u beekamtii kennuufiin barbaachisaadha. Nama wajjin hin jiraattu saniif fakkeenyaaf musliimoo ta'e islaamummaan isaaf amantaa sirriidha. Siif sirrii miti. Ifa kun pirootestaantummaan pirootestaantotaaf amantaa sirriidha. Siif sirrii miti. Amantaa waaqeffatoota amantiif sirrii hin barsiisin jennu. Amantaa isaaniitirraa kaatee hin arrabsin. Amantaa isaaniitirraa kaatee hin dhiibin. Amantaa isaaniitirraa kaatee hin cunqursin. Beekamtii kenniif. Isa qofaa miti. Ortodoksii ta'ee kan hin soomne arrabsitee dhiibdee salphistee hin ariin. Ortodoksii maayyuu ta'e beekamtii kenniif. Recognize God. Kitaaba irratti illee barraa'ee jira. Kitaaba irratti. Musliimonni ortodoksummaan isaaniif amantaa sirrii miti. Garuu ortodoksotaaf kabajuu qabu. Barsiisuu danda'u ortodoksummaa jijjiiruu danda'u. Garuu ortodoksonni nuyi musliima hin taanu recognize gochuu qabu. Warri pirootestaantii warra waaqeffataatiif beekamtii kennuu qabu. Waaqeffataan amantaa sirriidha isaaf hordofaa kan inni jiru. Karaa saniin jeenata galee jedhe. Yoo ani barsiisee wangeela ortodoksii godhe inni sirriidha. Barsiisee. Yoo inni jedhe immoo waaqeffatumummaa isaa kabajee fi wajjin hin jiraachuun narra jira.
Bu'uurri jeequmsaa tokko ani amma waa'ee amantaan kaasa. Beekamtii walii kennuu dhabuudha. Amantaa akka geerarsaa godha. Amantaa akka geerarsaa godha. Yeroo tokko immoo daangaa diimaa cabsinee musliiman anatu sheekii sii muudaa jennaan. Musliimni immoo anatu paappaasii sii muudaa siin jedhe. Protestaantiin immoo anatu qeesii sii muudaa jedhe. Anatu paastarii kanatu sirrii miti. Paastarii kanatu sirriidha. Paappaasii kanatu sirrii miti. Paappaasii kanatu sirriidha. Jedhee sadarkaa amantaatti protestaantiin qeequun dogongora. Isan galchu. Paappaasiin sirrii fi sirrii miti kan jedhu nuyi ortodoksota. Paastariin sirriidha sirrii miti kan jedhu protestaantidha. Ani jireenya hawaasummaa koo hanga hin jeeqnetti beekamtii kennee wajjin hin jiraachuutu narra jira. Daangaan kun kabajamuu qaba. Daangaan kun beekamtii olii fakkeenya Oromoon Oromoodha. Oromoo ta'uu isaa Tigreen beekamtii kennuufii qaba. Inni Oromoodha. Afaan kana dubbata. Aadaan isaa kana jedhee beekamtii rikooginaayiz gochuu qaba. Amaaraaf Affaar yookaan Sumaaleen beekamtii kennuufii qaba. Amaara bakka. Daangaa kana ceenee jireenyi walii naannoo Oromiyaa akkamitti misoomsuu akka qabu, akkamitti eeguu akka qabu, yoo hin misoomsine yoo hin eegne immoo eeguu akka qabu, misoomsuu akka qabu jalqaba irratti abbaan mootummaa naannoo Oromiyaa. Kana amma fakkeenya garuma siyaasaallee odoo galle paartiilee mootummoota rikooginishinii kana kennuu qabu. Amma pirezidaantii naannoo Oromiyaa eenyudha? Pirezidaantii kiyyaa miti. Ani jechuun ammas miti. Jaalanis dibbinis pirezidaantii naannoo Oromiyaa pirezidaantii Mallis Abdiisaati. Pirezidaantii naannoo Oromiyaati. Pirezidaantii Keenyaa. Jettee beekamtii pirezidaantii Keenyaa. Sablammoonni naannoo Oromiyaa keessa jiran hundi galee tokkoon pirezidaantii Mallis. Jennee gaafuu qabu. Dirqama paartii pirezidaantiin hordofuun qabu. Ejjennoo siyaasa pirezidaantiin qabu hin qaban. Garuu pirezidaantii isaaniiti. Agartanii? Beekamtii kennu. Pirezidaantiin naannoo kanaa ebalu. Fakkeenyan isinii kaasee. Gaafa kana ayiteeliyuu rakkoon garaa gidduu keenya jiru dhibbachaa dhufa. Nama beekumsaan si caale, barumsaan si caale, jireenya hafuuraatiin si caale beekamtii kennuufii qabda. Gaafa san jireenya hawaasummaa sansalata cimaadhaan hidhamee addaan hin citu. Gaafa rikooginishinii wal organnee ortodoksiin kana protestaantiin tokko amma kun akka warri iyyuu ciffaa fa'aa iyyan kana. Nama hin galchu. Nu hin jenne malee odoo maaramiin uumaa odoo jenne isaan raasanii ni miti. Yaa'u namni haga beeku waan jennee amannu kan beeku nuyi. Fakkeenyaaf namni tokko siilii qulqullootaa fakkii qulqullootaa fuulduratti yoo jilbiifate maal jedhee sagadaa jira. Waaqa koomoo namni amma fakkii qulqullootaa fuulduratti sagadu sagada qulqulluu sagada kabajaati moo sagada waaqeffannaa sagadaa. Isa
Manni qulqulloota maal jennee qabeenyu nutu beeka. Miti. Agartee? Ati miira namummaa keessaa yoo baate dubbiin waliin jiraachuu dhimma siin qabu. Nuyi maaramiidhaan waaqa hin jenneen osoo jenne karaa amma iyyuu kanaan barreessuu kan qabu. Namoonni wangeela qofa akka hin barsiisne maaltu isaan godha seetan? Waan wangeela jedhu san hin jiraanneef onnee ittiin wangeela baasanii hiikanii toshanii ittiin barsiisan qabu. Because isaan wangeela jedhu san waan hin jiraanne. Kanaafuu maal godhu? Akkanumatti si kofalchiisaa, aarsaa, dallanaa irra oolu. Nu biratti illee barsiisaa kan jecha kitaaba qulqulluu takka odoo sitti himin ilil jedhame harka rukutaame jedhanii akkanumatti nama burjaajessaa kan oolan ni yaadattu maan ka dawulloo maal ka jedhamu tokko waan. Amma immoo funoota ka jedhamu tokko ka burjaajessu tokko keessallee jiru. Kitaaba qulqulluu kitaaba ijoollee hiikanii bittinneessanii barsiisuuf kan rakkatan waan jechisuuf jedhu waan jiraan onneessan hin qaban. Agartee onneessan. Kitaaba qulqulluu eenyullee barsiisutu nutti jira. Eenyuttillee himuutu nutti jira. Eenyuufillee lallabuutu nutti jira. Beekamtii dhorkatteeti miti garuu. Miti. Kanaafuu beekamtii walii kennuun jireenya hawaasummaa keenya akka cimuu fi itti fufiinsa akka qabaatu ni taasisa. Daangaa diimaa san cabsuun dhaabbachuudhaa qabaa. Beekamtii walii kennuun sirriidha. Tokko isa. Lammaffaan duudhalee amantaa fi hawaasummaa kabajuudha. Jireenya hawaasummaa keenya bareedaa fi itti fufiinsa akka qabaatu kan taasisu duudhalee amantaa fi duudhalee hawaasummaa kabajuutu nutti jira. Kabajuun nutti jira. Amantaan kamiyyuu duudhaa mataa isaa qaba. Amantaa Islaamaa bira yoo dhaqxe amma ustaazotaan yookaan musliimotaan dhimma amantaa islaamummaa odoo sitti himanii duudhalee mataa isaa qaba. Kan musliimonni ittiin jireenya hafuuraa isaanii yookaan immoo islaamummaa isaanii wajjin raawwatan gaa'ilaa wal qabatee ta'uu danda'a. Karaa adda addaatiin musliimonni yookaan immoo warri pirootestaantii yookaan warri ortodoksii walii isaaniitiin odoo gara amantaa biraan deemin walii isaaniitiin akka isaan itti jiraatan mataa isaanii qabu. Kan amantaa kan ta'e. Respected ta'uu qabnaadha. Wal qabatee walitti dhufeenyi soddumaadha. Dhufeenyi kiristaanota mataa isaanii gidduu jiru, ortodoksota mataa isaanii gidduu jiru cimaa akka ta'uu fi balaarraa akka fageessinee baraarru kan godhanidha. Kan godhanidha. Agartanii kabajuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dhaabbileen amantaa biraa duudhalee amantaa ortodoksii kabajuun barbaachisaadha. Dhaabbileen amantaa biraa duudhalee amantaa pirootestaantii kabajuun barbaachisaadha. Kan amantaa. Dhaabbileen amantaa biraa duudhalee amantaa musliimaa kabajuun barbaachisaadha. Kabajuu duudhalee qabu mataan isaanii. Isseet isa jennu kana jechuudha. Kana yoo waliin kabajne borumtaan keenya balaa guddaa keessa jira. Eenyullee odoo balleessin wal balleessin. Agartanii wal balleessin. Wanti walitti nu hidhu akka walii naannu, akka walii tiksinu, akka wal eegnu wanti taasisu kiyyoon gidduu keenya jiru jireenya hawaasummaa sun gaafa cee wal balleessa diinni alaa dhufee nu balleessu. Shaakalli hin beeku. Keessattuu Jimmaa
hawaasa amantaa adda addaa hordofu kutuuf hojiin bal'aan hanga lubbuu balleessu deeme inta kana keessatti amantaa duudhaalee amantaa manneen amantaa akka kabajamu baay'ee barbaachisaadha. Lallabaan ortodoksii tokko ortodoksoonni inni lallabuuf sun inni siisu sun duudhaalee warra namaaf miti seexanaaf ijjannoon isaa kabajamuufi qaba. Agartanii? Ijjannoon isaa kabajamuufi qaba. Fedhiin isaa kabajamuufi qaba. Kan waaqni hin organne nu dorgachuu hin dandeenyu. Kan waaqni kenneefi miti maali? Musliima tokkoon bar musliimuma ta'ee osoo jiru waaqni jiraachisaa rooba roobeefi aduu baaseefi beekamtii kenneefi jira inni. Kun hin bar amantaa musliimaa islaamummaa fudhachuu jechuu miti. Ortodoksummaa agarsiisudha. Gaafa musliimni tokko immoo ortodoksoota sadarkaa kanatti duudhaalee isaanii kabajuuf islaamummaa isaa isa sirrii san agarsiisaa. Isa sirrii san agarsiisaa. Daangaa duudhaa amantaa cabsee islaamummaa sirriin hin jira jedhee yaadu. Daangaa duudhaa ortodoksii pirootestaantiin cabsee pirootestaantummaan sirriin jira jedhee yaadu. Miti akkasii miti. Daangaa amantaa duudhaa amantaa islaamummaa ortodoksiin cabsee ortodoksii sirriidha jedhee yaadu. Daangaa waaqayyo kabajuun dirqama. Namummaa irraayis madda. Kanaafuu duudhaalee amantaa walii kabajuun dirqama. Duudhaalee hawaasummaa immoo waliin kabajuun dirqama. Duudhaalee amantaa walii kabajuu. Duudhaalee hawaasummaa waliin kabajuu. Duudhaalee amantaa walii kabaju. Walitti maku. Ortodoksiin dhakaa waaqa jedhee amanu. Wanti pirootestaantii gashu hin jiru. Wanti musliima gashu hin jiru. Musliimni waan barbaadetti amanu yaa waaqeffatu. Ani hanan itti waaqeffadhe san lallabee yoo amansiise barsiisee yoo amansiise gorsee yoo amansiise karaa sirrii ta'een yoo amanee gara kootti dhufe ushoo sirriidha. Kan saniin achitti garuu daangaa ce'ee arrabsuudhaan, daangaa ce'ee salphisuudhaan, daangaa ce'ee dhiibuudhaan sodaateyyuu ortodoksii itti gaafata namni. Hankaraa saniin ortodoksii isa godhe itti gaafata. Duudhaalee amantaa walii kabajuu dirqama. Amma tuttuqaan tokko jira. Tuttuqaan tokko. Tuttuqaan tokko. Maal godhu? Fannoo sirrii hin taaneef guddaadhaa inni ortodoksii waan hin taane pirootestaantiitti waaqeffataatti bakka islaamummaan hin oolle oolchanii ortodoksiitti pirootestaantiitti waaqeffannaatti bakka pirootestaantiin hin oolle oolchanii ortodoksiitti musliimatti waaqeffataatti bakka waaqeffataan hin oolle oolchanii warra amantaa biraatti. Kana booda qaamaan olaana walitti hin baniin dura saayikooloojikaalii waraana walirratti bani. Waliin dhaggeeffan. Gabaa tokko dhaabban. Sagaloof duuba garagaraa duraa duuba deemu. Nageenyi gidduu keenya hin jiru. Tokkummaan hin jiru. Akkuma wal shakkinetti wajjin jiraan. Amantaa oolchanii amantaa biraatti hojiin isaa immoo kana karaa miidiyaatiin, karaa neetwoorkiitiin, karaa adda addaatiin hojii seexanaa ta'e jedhanii miila lamaan deemanii konkolaataa konkolaachisaa pileeniidhaan socho'anii bilbilanii daataa guutanii seexanoonni luka lamaan dhaabbatanii haasa'an jiru. Mana amantaa kamiyyuu keessa jiru.
Nu amma akka amantaa ortodoksii tokkotti kan rakkise kan ortodoksii ta'anii ortodoksummaa bira darbanii abbaas ta'uu danda'u. Waan ortodoksii keessa hin jirre, waan ortodoksiin hin jirre, amantuma irraa birrii argatan, mindaa argatan, kabaja irraa argatan san fuudhanii dhaqanii obboleewwan keenya musliimatti akkana isin hin jedhu. Paappaasiin ebaluu akkana jedha. Lubni akkana jedha. Manni barnootaa akkana jedha. Waan hin taane. Garaan isaanii waaqa isaanii kan ta'e mana amantaa keessa dhokatanii kan jiran sardiida baay'eetu jira. Nu amma akka ortodoksiitti kan rakkanne baay'ee kan rakkanne sardiida rakkanne takulaa rakkanne silbi rakkanne gartanii kana rakkanne bakka ortodoksiin hin oolle oolchanii obboleewwan keenya warra musliimaa protestantii waaqeffataatti himu. Wanti keenya mindaa itti kafaluus dandeenya warroota sana. Amma itti kennee jirta ta'an beeknu garuu kana hojjetu. Seexana miila lamaan dhaabbatee deemuu jechuudha. Qoobii qaba, masqalii qaba, naxalaa uffateera akka kiyya kanatti garuu seexana. Eenka hojii akkana kan hojjetu namaa miti kan seexana waan ta'eef jechuudha. Hinumaa kalaqa itti daddabalee bakka amantaan islaamummaan oolle kan immoo musliimni jira. Bakka protestantiin jira. Bakka waaqeffataan hin oolu. Piriinsiipii amantichaatu odoo hin beekin hin bara amanticha san kan qeeqnu baay'eetu jira. Agartanii? Kana jabaannee hedduu keenya qoree kana yoon buqqisne borumtaan keenya kanarraa keenya caalachuu danda'a. Umrii keenya dur abbootiin keenya daangaa amantaa cabsanii darbanii daboo wal kadhatu, jigii walirra oolu, taaziyaa wajjiniin oolu, cidha wajjiniin oolu, waan baay'ee wajjin oolu. Kana cabsinu jala diinni kana caale immoo hin jiru. I tell you. Kana manneen amantaa tokkoon keenya dammalee ani pirezidaantiin majlisaa maskiida tokkoof egaa maal akka jedhanii sirriitti hin beeku garuu abbaa tokko yoo ramade abbaan sun waa'ee islaamummaa miti waan barbaade jedhee barsiise mirga isaati. Waaqni illee kenneefi jira, heerri illee kenneefi jira. Maaltu nagaa ishee? As keessa seenee maalifan borcaan? As keessa seenee bakka tokkotti hin bar nuyi sheekii haga muuduutti fa'aa koomenti godha. Isaanillee paappaasii haga muuduutti fa'aa tokko akkas godhu. Maaliif? Kuni of eeggannoodhaanidha kan ilaalamu qabu. Walii kabajna. Duudhaa amantaa. Duudhaa hawaasaa immoo waliin kabajna. Agartanii? Dirqama. Duudhaa hawaasaa immoo waliin kabajuun dirqama. Waliin. Hawaasni seera afooshaa ittiin keessummeessatu qaba. Ittiin bulchatu qaba. Ittiin hoogganatu qaba. Ati eenyu waan taateef seera san cabsita. Seera san qeeqxa. Inni naa ta'a. Seera kanaanan afooshaa iddirii qubii wajjiniin gaggeeffadha jedhee musliimaa kiristaanni waliigalee hanga sanada waliigaltee isaa godhetti ati eenyu kan qeeqxu? Maasi gashi. Dirqama kabajuun kana. Dirqama. Oromoon sirna gadaa qaba. Sirna gadaatiin dubbii isaa hawaasummaa, dubbii isaa siyaasaa, dubbii isaa diinagdee raawwachaa dhufe, raawwachaa jira. Borus ittiin raawwata. Kana waliin kabajna. Dubbiin dubbii waaqeffannaa miti. Wajjin ni waaqeffanna. Ani
obbolee koo musliimaa tokko akka ortodoksii hin taane hojii waaqeffatu. Inni illee hojii waaqeffatu. Dubbiin waaqeffannaa miti dubbichi. Dubbiin gaafa namni musliimaa tokko awwaalu, namni ortodoksii tokko du'e awwaalutu, namni pirootestaantii tokko du'e awwaalutu, namni waaqeffannaa tokko du'e awwaalutu dubbiin. Hawaasni duudhaa mataa isaa qaba kan ittiin hoogganan. Kan qaama hawaasa kanaa yoo jedhe namni yoo ta'e kan waliin qaban. Qabnasi waliin qabanis. Fakkeenyaaf sirna Oromoo qofaa miti kabajuu kan qabu. Miti. Itoophiyaanonni hunduu kabajuu qabu. Oromoonis sabni biraas waliin kabajuu qabu. Kabajuu jechuun qaama sanii ta'uu jechuu miti. Ani afooshaa keessa hin jiru. Duudhaa waa afooshaa garuu kabajuutu natti jira. Kabajuu jechuun hin bar tokkoffaa irratti kan kaasne dubbii beekamtii walii kennu hin jirame eeyyee. Duudhalee hawaasaa waliin kabajne. Waliin. San cabsuutu jira. Nuyi amma kan waliin kabajnu hin beeknu, kan walii kabajnu hin beeknu. Daangaan nu eegnu amma jira? Hin jiru. Hin jiru. Nama barates sadarkaa guddaa kaniituuf yoo haasa'u yaada. Kanaafuu jireenya hawaasummaa keenya wantoonni cimsan keessaa inni tokko fi duudhaa hawaasummaa wajjin kabajnu. Daangaa kana eeguun, tiksuun, eegsisuun dirqamadha. Inni sadaffaan olaantummaa seeraa kabajuudha. Olaantummaa seeraa. Kuni siyaasa miti. Namni olaantummaa seera lama miti reeka jiru. Seerri Qeesaar jira, seerri Rabbii jira. Yookaan ammoo seerri mootummaa jira, heerri mootummaa jira, seerri mooyyuu amantaa tokko keenya jira. Seera fi heera biyyaas kabajuun dirqama. Gaafa isaa walitti hin buunu fakkeenya hin ajjeesiin yoo ajjeeste ni hidhamta. Seerarra jiraa miree kun yakka. Hundi keenya odoo seera kana kabajne hattuun hin jiru, wanni nu jalaa ta'u hin jiru. Kanaafuu shakkii tokko malee halkanii guyyaa wajjin hin jira. Amma lamaanuu rakkoo ta'ee jira. Amma baay'ee dhufachaa jira. Namni seera hin kabaju. Namni tiraafikii yoo hin jiraanne shofeeriin seera hin kabaju. Poolisii yoo hin jiraanne yakkamaaf hattuun seera hin kabaju. Agartanii? Kuni jireenya hawaasummaa keenya irratti dhiibbaa guddaa qaba. Dukkana guddaa fida. Seera biyyaa kabajuun nu akka ortodoksootaatti amala ortodoksummaati. Amala ortodoksummaati. Nu ajaja seera namaatiif bitamaayi, ajajamaayi, gooftaadhaa jedhaatii jedhee kitaabni qulqulluun nu ajaja. Kitaabni qulqulluun. Ortodoksummaadha. Seera kana kabajuun. Seera kana. Lammaffaan immoo seera amantaa hordofnuu kabajuun. Amantaan dhaqiitii ortodoksii rukuti. Dhaqiitii musliima rukuti. Dhaqiitii pirootestaantii rukuti. Jedhu ani barreeffamaan kanan hin agarre yoo jiraateen ala yoo jedhamu, yoo lallabamu, yoo barsiifamu wanti nagaye hin jiru. Hin jiru. Namni akka wal jaalatu, namni akka wal kabaju, namni akka wal gargaaru yoo barsiisan hin agarre. Kana kabajuun barbaachisaadha. Kana bitamuun barbaachisaadha. Namni quraanaan bitamne maa nama ajjeesaa jechuu hin dandeessu. Maa nama hata jechuu hin dandeessu. Namni kitaaba qulqulluudhaa hin ajajamne maa ajjeesa, maa hata, maa reeba jechuu hin dandeessu. Kan rakkanne kanama fakkaattotatu baay'ate. Fakkaattota hidhii qofaan waaqayyoon kan waaqeffatan lapheen isaanii garuu sarraa kan fagaatetu baay'ate. Fakkaattota ortodoksii fakkaatu. Abbaa fakkaatu, masqalii qabanii jiran, qamisii uffatanii jiran, qoobii kaawwatanii jiran, sanbattamaarii fakkaatu.
fakkaatu jedhe. Seera amantaa sanii bitamuun nama wajjin jiraattu san duratti kaasanii mire fakkeenyaaf dambii sabakaa manfisaayii gubaa'ee irratti kutaan tola ooltummaa jira. Amma manneen amantaa baay'een kutaa kana dhaaban baay'een because sassattuudha baay'een nyaataniin kuufan. Garuu seerarra maal jedhe kutaa tola ooltummaa dhaabdeet hawaasa qindeessiteet harka qalleeyyii gargaarta. Rakkattoota dubbisaame dargaggeeyyii hojii hin qabne hojii uumta. Rakkataa ittiin gargaarta. Seera kana odoo bitamte Musliima Itoophiyaa keessa jiru hundumaa Ortodoksii goota. Pirootestaantii hundumaa Ortodoksii goota. Seera kanaan odoo gaggeeffamne odoo bitamne seeraan hin bitamne. Waan gochaa jirru beekna miti. Akkamitti Ortodoksiif Musliima akka walitti buusu namni fakkeenya gaariin jiramu. Luka lamaan dhaabbatee gadeemu seexan jira. Odeeffannoo sobaa kennee yeroo biraan kaasa yaada baru. Kan kana hojjetan taa'ee jedhanii ta'anii jechuudha. Seera Ortodoksii odoo hin bitamin ani Ortodoksiidha jedhanii haasa'uun mataan isaa salphina. Salphina mataan isaa injifatamu gadhummaa. Seera Ortodoksii odoo hin bitamin ani Ortodoksiidha. Seera waajjira hooggannuu odoo hin bitamin ani Ortodoksiidha. Ani quuqamaa Ortodoksiiti jedhanii haasa'uun mataan isaa mallattoo injifatamuuti. Mallattoo salphachuuti. Mallattoo salphachuuti. Qaaniin qaban immoo qaaniin qaban. Ta'e jedhanii hojii kiyya jedhanii maaliif waliin lolle maaliif waliin rukunne maaliif waliin ajjeesne maaliif walirratti hin kakaane jedhanii boolli isaaniin qonne hin jiru karaa miidiyaatiin karaa maalitiin warroonni sochoone hin jiru. Seexanni luka lamaan dhaabbatu kan feesbuuk irratti barreessu kan masqalee harkatti qabate baay'eetu jira. I am sure gama warra musliimatiinis kan akkanatti rakkatan baay'eetu jiru. Fakkaattonni seera majlisaatiif quraanaaf kan hin bitamne. Warra pirootestaantii biras akkana jiru. Maal amma iyyuu cufaafaa eenyu Israa'el immoo maal akka jedhani Yoonaataan Faantama seera pirootestaantiitii warra bitamanii miti. Seera amantaa hordofnu bitamuun jireenya waliinii keenya irratti jireenya hawaasummaa keenya irratti gahee guddaa qaba. Kuni nuuf bu'uura Ortodoksota. Seera heera amantaa keenya kabajuun karaa saniin hoogganuun karaa saniin hoogganamuun jireenya hawaasummaa keenya irratti gahee guddaa qaba. Seera amantaa keenyaa osoo hin hoogganiin jireenya hawaasummaa gaariin nuyi qaama biraa wajjin jiraannu hin jiru. Hin jiru. Ija soogidda dibatanii kaleessa waan biraa hojjetanii har'a mooyyuu luba fakkaatan. Kalee akkam godhanii akka isaan walitti nu buusuuf hojjetan. Har'a moo luba. Luba ennaan nulle. Waaqan nutti farade. Kana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha saba Waaqayyo. Si warri amma mana namaa hojjettan seera Ortodoksiis kabajuu qabdu, seera biyya sanii fi mana saniis immoo kabajuu qabdu. Kun Ortodoksummaadha. Kun Ortodoksummaadha. Kun Ortodoksummaadha. Barsiisaan tokko seera mana barnootaas kabajuu qaba. Seera amantaa hordofsanis kabajuu qaba. Gaafa san jireenyi waliinii keenya
fayya qabeessa, naga qabeessa. Naga qabeessa. Nageenyi isaa eeggamaadha jechuudha. Agartanii walitti hin buunu qaba. Maaliif seerri ortodoksii tuqii miti. Jibbii warra amantaa biraa hordofu anaan jedhu hin jiru. Hin jiru. Dhiibii darbadhu hamaa irratti yaadi, hamaa irratti hojjedhu. Dhimma maskiida isaanii, dhimma charchii isaanii, dhimma galma isaanii bukeessi naan jedhu hin jiru. Anaan seerri ortodoksii akkas naan jedhu hin jiru. Nuyi amma bar Pirootestaantii baay'ee deebisuu kan hin dandeenye maaliif isinitti fakkaata? Warri Pirootestaantii maaramiidhaan akkana jedhu jenne lallaba isaan lallaban sana odoo mirratti irratti lallabnan. Finne warri Musliimaa Gabreeliidhaan akkana jedhu jenne odoo mirratti irratti lallabne. Lallaba isaan masjiidatti lallaban. Kana caalaa kisaaraa maaltu jira? Nuyi callisneetuma waa'ee maaramii kitaaba qulqulluurraa, kitaaba abbootiirraa, tuftiirraa sassaabnee toshinee osoo barsiisnee ortodoksiin jiru sin cimaa, kan deeme sin dhufaa, kan hin amane sin nama. Amantaa isaa keessatti seentee isa arrabsaa, isa salphisaa gara amantaa keetti akka dhufu akkamitti yaadda? Maraachuu yoo hin taane nan akkamitti yaadda? Amantaa isaa keessa amantaa ati sirriidhaa miti jettu san keessa seentee arrabsaa, achi keessa seentee salphisaa gara amantaa keetti akka dhufu akkamitti yaadda? Fakkeenyaaf cidha qabdaa jennu. Nama arrabsaa, nama salphisaa cidha kee irratti akkamitti affeerta? Hin dhufa jettee akkamitti yaadde? Maraataa yoo hin taane miti. Inni illee akkas gochuu qaba. Daangaa kana natti ce'uu hin qabu. Wajjin jiraachuun barbaachisaadha, murteessaadha. Waan dirqama ta'e kana waliin raawwachuuf daangaa kana eeguun barbaachisaadha. Daangaa seeraa namni cabsee fi fardi luugama hin qabne tokko karaa deemu hin beeku. Qilee si gadi. Qilee. Sodaachuun amantaa sanii miti. Nama amantaa saniin daldaluudha sodaachuun. Amantaa Pirootestaantii sodaatiin. Nama amantaa Pirootestaantiitiin daldalu sodaatu. Amantaa Musliimaan sodaatiin. Nama amantaa Islaamummaatiin daldalu sodaatu. Isinillee amantaa Ortodoksii sodaatina. Nama amantaa Ortodoksiitiin daldalu sodaadha. Sodaachuun isa. Gufuun misoomaa, gufuun dimokiraasii, gufuun jireenya hawaasummaa walii keenya fakkaattotaa fi daldaltoota amantaa dawoo godhatanii socho'anii. Nuyi amma mataan keenya kan dhukkubsatu isaaniin nu biratti. Fakkaattota daldaltoota amantaa dawoo godhatanii siyaasa hojjetan. Amantaa dawoo godhatanii fedhii foonii milkeessuuf bu'anii bahan. Nama birattis qajeelummaan kan biratti hin argamne. Rabbi birattis amantaa kan hin qabne fakkaattota kana. Fakkaattonni immoo haga Iyesuus gurguruutti deemu namaa miti. Nageenya qabaate, waliin jiraatte, wajjin guddatte, wajjin nyaatte dhimma isaanii miti. Fedhiin isaanii, garaan isaanii sun erga guutame isaan dhimma isaanii miti. Waan feete jedhi qeeqii, waan feete jedhi arrabse dhimma isaanii miti. Coollaa roobaan badadu jedhanii miti. Akkas. Because kaayyoodhaan hojjeta waan ta'eef. Kanaafuu olaantummaa seeraa kabajuudha. Seera biyyaa namni cabse amantaa maaliif hin kabajne jettee maaliif yaadda? Cabsee jiramu. Seera cabse. Kanaafuu dura seera akka kabaju gootaa jechuudha. Dura. Inni dhumaa waa afraffaan waan woloo ofii cimsachuu. Waan woloo ofii cimsachuu. Cimsachuu fi dabarsuu. Waan woloo ofii cimsachuu fi dabarsuu. Maal jechuudha?
Fakkeenyaaf guddina magaalaa tokkoo yoo kaasne dhimma guddina magaalaa tokkoo kantiibaa magaalaa sanii yookaan caasaa mootummaa magaalaa sanii qofaa miti. Dhimma magaalaa saniitiin wal qabatee misooma magaalaa sanii, dhimma hawaasummaa magaalaa sanii, nageenya magaalaa sanii, dubbii siyaasatiin ala dubbii jiru hundumarratti tumsuun dirqama. Dubbii siyaasaa warroonni siyaasaa yaa bukeessan isaan haa hojjetatan karaa kanaan nu baasa jedhanii yoo deeman yaa baasan. Isaan ala garuu qulqullina magaalaa irratti manneen amantaa karoora qabaachuu qabu. Guddina magaalaa irratti manneen amantaa karoora qabaachuu qabu. Guddina magaalaa kana keessatti maal haa gumaachuun? Mana barnootaa ijaaruudhaan, hospitaala ijaaruudhaan, kana gochuudhaan, daandii ijaaruudhaan. Akka eebbifamoo Abuna Istifaanos kana mana barnootaa ijaaranii kennuudhaan bakka manni barnootaa hin jirretti baadiyyaatti ta'uu danda'a. Mana kiristaanaa qabnu keessatti mana barnootaa ijaarree kennu, barsiisuu akka baratan gochuu, daandii baadiyyaa hojjechuu, eenyu majliisni fi manni lubummaa waliigalaa ta'anii mari'atanii karoora baasanii ganda manni kiristaanaa jiru keessa masgiinni jira, charchiin jira, galmi waaqeffannaa jira. Walitti tumsanii karaa baadiyyaa hojjetu, walitti tumsanii xeennaa keellaa hojjetu, walitti tumsanii dhimma HIV irratti hojjetu, dhimma misooma irratti hojjetu. Karoora waliinii qabu, nageenya irratti karoora qabu. Dhaloota hin barsiisu. Waliin karoorfatanii deebi'anii mana amantaa isaanii keessatti barsiisuudhaan, gorsuudhaan, barreeffamaan, karaa miidiyaatiin hin barsiisu. Karoora maal jedhu waliin qabu? Dhaloota magaalaa kana dhaalee guddina caalutti dabarsu horachuu karoora jedhu waliin qabu. Sheekichis galanii masgiidatti kanuma hojjetu. Qeesinis galee bataskaanatti kanuma hojjeta. Paastariinis cherchiitti kanuma hojjeta. Agartanii? Waan waliin cimsachuu fi dabarsuudha. Kanammoo saba Waaqayyo. Ijoolleen keenya maalummaa isaa afaaniin barumsaan barachuu fi gocha. Fakkeenyaaf Ortodoksonni ijoolleen isaanii akka kennan yoo barbaadan of dura jechuudha gaafa guddatan. Wanti xiqqoo amma akka kennan gochuu qabu. Achirraa barsiisuu qabu. Dabarsuu qabu. Suuta jedhanii ijoolletti. Suuta jedhanii dabarsuu qabu. Amma hin jiru. Garuu dirqama. Amma gaa'ila ilaalame, jaarsummaa ilaalame. Amma namni gumaadhaan dubbii walii fixa moo wal fixa? Amma namni haadha siinqee nagaa, abbaa gadaa nagaa, abbaa amantaa nagaa. Dabarsuu, cimsachuu fi dabarsuu, kunuunsuu. Baajata qulqullina magaalaa irratti manneen amantaa hojjetuu qabu. Maaliif magaalaa san keessa namni jiru yookaan musliimaa yookaan ortodoksiidha yookaan pirootestaantiidha yookaan waaqeffataadha. Karaan ijaaramu sun hawaasuma isaaniitiif. Nageenyi magaalaa sanii hawaasuma isaaniitiif. Kana hojjechuun baay'ee barbaachisaadha saba Waaqayyo. Kana hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Ortodoksummaadhaaf miidhagni tokko jireenya hawaasaati, hawaasummaati. Ortodoksiin tokko musliimota wajjin, pirootestaantii wajjin, waaqeffattoota wajjin nagaadhaan jiraachuu danda'e jechuun jireenya ortodoksummaa sun cimaadhaa jechuudha. Waan biraan qaba of keessa. Malee
ollaan kee balbala sitti cufatee ani ortodoksiidha yoo jette maleekotaa miti seexan niin kolfa miti. Kanaafuu gamaa gamana yoo walitti dhufne gidduu irratti wal gahe. Namni hunduu naannoo isaa yoo qulqulleesse magaalaan maal taatiin qulqulloofti. Magaalaa jechuun lafa namoonni irra jiranidha miti. Hundumti keenya naannoo keenya yoo qulqulleessine magaalattiin hin qulqulloofti. Hundumti keenya mana amantaa keenya yoo sirreessine baay'ee rakkoon biyyaa harki 70-80 hin furamu. Kanaafuu ortodoksummaa fi jireenya hawaasummaa waliif lafee dugdaati. Wal malee hin socho'an. Ortodoksummaa kee dirreen itti agarsiistu hin jiru. Iddoon itti agarsiistu hin jiru. Mallattoon ittiin agarsiistu hin jiru. Jireenya hawaasummaa fayya qabeessa qabaachuudha. Kanaafuu warri obboleewwan keenya amantaa biraa hordoftanis nuyi fi beekamtii kenna. Duudhaalee keenya nuu kabajaa. Seera keenya nuu kabajaa. Beekamtii immoo walii haa kenninu. Duudhaalee hawaasummaa waliin haa eegnu. Seera waliin haa kabajnu. Olaantummaa seeratti haa amannu. Seera haa kabajnu. Waan waliin keenya guddisnee dhaloota gara dhalootatti haa dabarsu. Amma har'a abbaan harmaa jira. Hin jira. Ortodoksiin musliima abbaa harmaa yookaan musliimni ortodoksii abbaa harmaa hin godhatamu. Afuushaa waliin dhugaa irra amma seenaa afuushaa Arsii artiklii tokko mee sheeriin sin godha. Akkamitti duraanii kan naannoo isaaniitti nageenya jeequ yoo jiraate akkamitti seera sanii akka isaan ofirraa ittisan hin agartu. Mee gaggaafadha. Kanaafuu jireenya hawaasummaa keenya eeguun kunuunsuun baay'ee barbaachisaadha. Wantoota jireenya hawaasummaa keenya jeeqan tokko odeeffannoo sirrii hin taane fi bu'uura hawaasaaf amantaa hin qabne dabarsuudha. Tokko akkuma duratti isinii kaase musliimota ortodoksoota irratti kakaasu, ortodoksoota pirootestaantii irratti kakaasu, walirratti kakaasu akka wal balleessan gochuu maalidha? Odeeffannoo hin taane. Hin taane. I tell you, kaleessa abbootiin keenya wareegamummaa lubbuu kan itti kafalan dhiiga isaanii santu waliin nu jiraachise malee akka walirratti hojjenneen immoo har'a hin jirru biyya lafaa kanarra. Hin jiraannu. Haga walirratti hojjenne wanti akka waliin balleessine nu godhu bu'uurri abbootiin keenya teechisan sun odoo jiraachuu baatee biyya Itoophiyaa kanarraa silaa har'a namni wal fixa. Namni hin jiraatu. Akka Sodomiif Gomoraa silaa seenaa ta'a. Wal finneeti nu. Gatiin abbootiin keenya kafalan wareegamummaan abbootiin keenya jireenya walii isaaniitiif kafalan santu har'a kutuuf wuxxifannus walitti deemu jiraachisa. Ani hin bar walitti dhufeenya abbaa koo fi musliima naannoo keenya jiruun sinitti haasa'a malee walitti dhufeenya kiyyaa fi musliima ollaa kiyya jiru sinitti haasa'uun baraarra hin danda'u. San keessa hin jiru. Odeeffannoon taane, dubbiin taane, walirratti kakaasuu kuni Yohaannis Afoorqi maal jedhe? Qoqqoodiinsi jedhe. Qoqqoodiinsa lallabuun dhiiga wareegamummaatiinuu dhiifama namaan taasisuudha. Namoonni hagana mootummaa Waaqayyoo, of course namoonni ofirratti murteessan jiraachuu danda'u. Ani bakka mootummaa Waaqayyoo dhaalu hagan lafa kanarra jiru akkuma seexanaa kana balleessee nageenya dhoorkee akka waliin amanne godhee darbuun narra jira jedhanii namoonni karoorfatanii invest godhanii hojjetan jiru lafa kanarra hin jiru.
Lafa kana qofaan biyya kana keessa hin jiru. Mana tokko keenyaa odoo sakattaanii namoonni akkanaa hin jiru. Namoonni sammuun isaanii micciiramaa bifaan qofa waaqa fakkaatanii gocha isaatiin seexana ta'an. Maaliif namni walitti bahee wal fixee dhiigni dhangalaane jedhanii namoonni halkanii guyyaa miidiyaa irratti hojjetan. Ijoolleen seexana baay'eetu jiru. Kanarraa gamna yoo ta'an hundumti keenya amantaa keenya mana amantaa keenyatti jireenya hawaasummaaf diinagdee keenya nageenya keenya tokkummaa keenya dirree waliinii keenya irratti cimsinee eeguu yoo hin dandeenyeen ala namoonni walirratti nu kakaasan baay'eetu jiru. Of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Kuni balaan isaa akkam seeta? Fakkeenyaaf gara siyaasatti fuunee odoo deemne Oromoof Amaara yookaan Amaaraaf Tigree walirratti kaafamina. Oromoo irratti, Amaara irratti, Tigree irratti ideologically bittinneessanii because nuyi amantaa keenya cimaa waan hin taaneef hafuurri seexanaa salphumatti nurratti hojjeta. Salphumatti nurratti hojjeta. Because amantaa cimina amantaa naamusa amantaa seexana ittiin ofirraa facciisnu hin qabnu. Kanarraa kan ka'e salphumatti hafuurri seexanaa kan nurratti hojjetu. Salphumatti jechuudha. Kanaafuu waan barbaadan hojii manaa barbaadan nutti kennu nu illee san fuunee hojjechuu bicha miti hin hojjechiisa. Akkanatti walirratti nu kakaasanii waan baduu fi dinneef immooyyuu xiiqidhaan hojjetu. Hin dinnee wal fixuu hin dinne. Wal fixuu hin dinne. Keessattuu dargaggeessi sooshaal miidiyaa irra luka diriirsinee oollu of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Karaa sooshaal miidiyaatiin akkamitti akka walirratti nu kakaasan, wal nu ficcisiisan, qabatamaan safuu namoonni hin qabne. Sababuma abbaa amantaa ta'aniif qofa amma gowwoomuun nurra hin jiru. Forzaat maatar nurra hin jiru. Abbaan amantaa nageenya, tokkummaa hin lallabne, misooma hin lallabne, jireenya hawaasummaa hin cimsine abbaa amantaa miti. Obbo jedhi. Ani akkasitti hin fudhadhu. Inni abbaa ta'uu waan hin barbaanneef ani immoo dirqamaan ilma keeti jechuun hin danda'u. Hin danda'u. Inni abbaa ta'uu hin barbaadu jedheera. Erga inni abbaa ta'uu hin barbaadu jedhee ani dirqamaan akkamitti ilma keetiin jedhaan. Inni tiksee ta'uu hin barbaadu inni erga jedhee ani hoolaa keeti akkamittan jedhaan. Hin ta'u jedhe kaan. Hin ta'u. Ani hin barbaadu jedhe. Gaafa kashalabbee ta'u, gaafa diina nageenyaa ta'u, anaaf abbaan ta'u jechaa jira. Tikseen ta'u jechaa. Tokko kan. Tokko. Lammaffaa namummaarraa bu'uudha. Gaafa sadarkaa namummaarraa buute daangaan ati hin cabsine hin jiru. Because bishaanii tasa dhufe wanti inni hin rukunne, wanti inni fuudhee hin deemne hin jiru. Akkas miira namummaarraa buute wanni hunduu siif daangaa hin qabu. Hin qabu. Miira namummaarraa saba Waaqayyo zamana kana yoo kadhanne kadhachuu kan qabu miira namummaarraa akka gadi hin buune. Tiksuu sadaachirratti of qusachuu gaafa nama taatuun bar namni ati hin naaneef, namni ati hin yaanneef, namni ati akka mataa keetti hin jaalanne lafa kanarra hin jiraatu. Gaafa miira namummaarraa gabbuute garuu namni ati akka mataa keetti jaalattuu miti akka inni of jaalatutti jaalattu hin jiru. Hin jiru. Kana sirriitti tiksuun eeguun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee. Walirratti nu kakaasu, wal nu fichisiisuuf isaan halkanii guyyaa hojjetu dammaquu qabna. Nuyi amma hojima misoomatu, hojima hawaasummaatu hojjennee
lafti kun hin bersii olii nuti ta'aa jira nuumma mataa keenyatti. Inde lafa kana irratti yoo xiqqaate irraa nyaannee irraa dhugnee irratti bar bashannanneetidha jiraachuu kan qabnu nuyi. Saniif karaan inni dhumaa waliin waa walii hojjechuu, milkeessuu, eeguu. Waan addatti qaban immoo waliif eeguu, waliif kunuunsu. Afaan kiyya naa eegi, afaan kiyya naa kabaji, afaan kiyya naa kunuunsi. Yoo dandeesse akkan guddifadhullee na gargaari. Anillee afaan kee siin kunuunsaa, siin eegaa. Yoo hin dandeenye akka guddifattullee siin gargaara. Kan kiyya salphistee kan kee akkan kabaju garuu hin barbaadin. Hin barbaadin. Na hiibaa na haammadhu hin jedhin. Hin ta'u kaa. Hanfacaastee hamtaa, hanfacaasee naama waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu jireenya hawaasummaa miidhagina yookaan bareedina ortodoksummaati. Ortodoksiin hin bareeddii. Amantaa sirriidha. Namni jedhu tokko kan madaalamu jireenya hawaasummaa isaatiin tokko wanti tokko hin jedhu. Wantoota baay'eetu jira. Wanti tokko. Bareedinni ortodoksii wantoota ittiin ibsamu keessaa tokko jireenya nageenya hawaasummaa fayya qabeessan. Ortodoksii qullaasaa wajjin hin jiraanne ortodoksii sirriidhaa ofiin jechuu hin danda'u. Ortodoksii fi jireenya hawaasummaa. Daangaa walii haa kabajnu, walaa kabajnu. Dhimma amantaa keenya mana amantaa keenyatti goonee dhimma waliin immoo qabannee dirree waliin irratti haa hojjennu, haa tumsinu. Gamaa gamanaa yoo tumsine wanti milkoofne hin jiru, nagaan hin dhufa, tokkummaan hin dhufa, guddinni misoomni hin dhufa, wanti hin dhufne hin jiru. Amantoonni immoo miseensa keenya. Miseensa keenya akka hojjetamus hojjechuu qabna. Miseenya keenyas hojjechuu qabna. Iddoo keenyatti argamee kan nu barsiise kan gorsee waaqni abbootii keenya maqaan isaa bara baraaf kan ulfaate haa ta'u. Saba Waaqayyoo, maatii Waaqayyoo bakka jirtan hundumatti nageenya Waaqayyoo isin haa baay'atu. Ortodoksii fi jireenya hawaasummaa mata duree jedhudha. Kana gammaa kaasnee irratti mari'achaa jirru istiidiyoo Dungoo qopheessaa jirra. Lakkoofsa baankii Itoophiyaa ja'a kana jiru irratti haga dandeessan akka gumaachitan asumaan isin gaafadhaa. Iddoo keenyatti argamee kan gorsee, kan tiksee, kan eege waaqni abbootii keenyaa Waaqayyo maqaan isaa bara baraaf kan ulfaatee kan kabajame yaa ta'u. Saba Waaqayyo wanti xiqqoodha jennee tuffannu hin jiru. Wanti immoo guddaa sodaannu hin jiru. Kanaafuu Waaqayyo nu wajjin hojjeta. Nu waan gaarii yaa hojjennu, nu waan gaarii yaa yaannu. Ergaan kun hunduma bira akka ga'u immoo ishee gochuu hin irraanfatina. Saba Waaqayyoo, maatii Waaqayyoo maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon amiin. Bakka jirtan hundumatti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu.